Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota maatii gannii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa godhaa galanni ulfinni waaqayyoof haa baay'atu hundumti keessanuu bakka lafa isin jirtanitti eegumsi waaqaa isiniif yaa ta'u isiniin jechuu barbaada obboloota koo warroonni maatii gannii hin taane koottaa maatii gannii ta'a isiniin jechuu kabajaadhaan isin gaafadha asumaan immoo itti obboleettii teenya faayoo jaalala. Homaa miti abdiin kutatanii wanti kamuyyuu akkuma argachuun jiru dhabuun jira waan ta'eef kanaafiyyuu sitti hin dhaga'ame siin jechuun barbaada akka mataa kiyyaatitti hundumti keessanuu warroonni maatii faayoo dura turtanii faayoon immoo amma karaa chaanaala kakootiin dhuftee jirti karaa chaanaala kakootiin naqaatii jajjabeessaa sabiskiraayib gochuudhaan bira dhaabbadha obboleettiin teenyatoonni nama baay'ee cimtuu fi na baay'ee fakkeenya dubartootaaf shamarran keessattuu biyya arabaatiif taatudha faayoo jaalala ijoollee biyya arabaatitti chaanaala banatanii galan keessaa ishee tokkodha isheen immoo itti akkuma biyyatti galteenuu nama badee miti dhugaa dubbachuudha fi nama biyyatti galtee karaa chaanaala isheetiin dhiyaatte wantoota garaagaraa gorsoota akkasumas wantoota qoosaalee garaagaraa kan qabatanii dhufanii kan nu bohaarsaa turanidha ni beektu kanaafiyyuu chaanaalli ishee jalaa adabee jira akka deebisuufis kadhannaa godhaa fi siif deebisa obboleettii teenya amshiirii abdiin murati siin jechuun barbaada wanti baay'ee nama gaddisiisu 50 irra gaheetidha kan adabee dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee nama gaddisiisa wanti kamuyyuu kaayee irra lafaa kanarratti wantoonni lama wal faana akka jiranii beekuu qabna hubachuu qabna akkuma argachuun jiru dhabuun jira akkuma gammaduun jiru gadduun jira kanaafiyyuu wantoonni lama dachee tana irratti wal faana adeemti waan ta'eef isa kana immoo itti yeroo miidhamnus yeroo argannus galata kee jennee galateeffachuudha jechuudha namni kamuyyuu yoo qorame malee qormaata san keessa yoo darbe malee maalummaa wanta sanii ka'umsa wanta saniitu beekuun ni ulfaata kanaafuu qoramuun immoo rakkoo hin qabu amshir amma duras numaadha kan si guddise ammas immoo itti numatu si guddisa siin jechuu barbaanna kanaafuu hamileen kan keessin cabinii hin gaddinii gaddisitti dhagaamini siin jechuun barbaada dhugaan akka mataa kiyyaatti baay'ee tokko chaanaalli ishii jalaa cufamuudhaaf baay'ee tokko garaan nyaate baay'ee natti dhagaame sababni isaa faayyoon nama cimtuudha dhugaa dubbachuu fi nama dubbattee yaadaniinis amansiisuu dandeessu nama akkasumas immoo itti yaada babbareedaa siif qooddunuuf qoodduudha kanaafuu yaa jajjabeessinu siniin jechuu barbaanna obboleettii teenyaan amshiir ayizoo si bira jirraa gaddisitti dhagaamin akka jettaniini inni biroo immoo itti asumaan dhaamsaa warroota yuutuubarii fayyadamaniif warroota chaanaala mataa isaanii fayyadamanii chaanaalli yuutuubii kuni har'aaf qoosaa nuti fakkaachuu danda'a garuu boruuf immoo itti yoo ofii keenya dandeettii mataa keenyaa irratti ibsine wantoota beeknu gaafa irratti dubbannee tokko dubbii uumaanuyyuu viidiyoo dalaguu irratti ofitti amanamummaa akka godhannu nu taasisaa jechuudha gaafa viidiyoo mataa keenyaa dalannu haa ta'uyyuu malee chaanaala kanarratti kan gufuu yookiin immoo itti akka viidiyoo mataa keenyaa hin dalagne as baanee kan nu taasise viidiyoo tiiktokiiti sababni isaa namoonni viidiyoo tiiktokii yoo fidanii gallakkisan malee viidiyoo mataa nama sanii hin dhaggeeffatanii sababa sanirraa kan ka'e chaanaala kan keenya irratti viidiyoo obboloota koo warroonni adabbii jala hin jirre warroonni isin hin dhadhamne chaanaalli kan keessanii viidiyoo mataa kan keessanii irratti dalagadha viidiyoo mataa keenya gaafa irratti dalagnu tokko dandeetti dubbachuun nu taasisa gaafa ofii keenya hojjenne warroonni biyya jiran immoo itti osoo viidiyoo mataa isaanii irratti hojjetanii baay'ee bareedaadha viidiyoo namaatti ta'eyyuu sila ta'ee fi faayidaa namaaf hin qabu kinoo miidhaa namatti fida malee lagzeedhaaf irraa fayyadamanillee boodaf immoo chaanaala namarratti cufsiisa sila ta'ee fi viidiyoo gandaatirraa bilisa of baasa viidiyoo gandaa waraabuu irra laayivii waraabuu wayya sila ta'eef miidhaa qaba akkuma jalqabaaf faayidaa qabu booda miidhaa isaatii caala kanaafiyyuu irraa qusadhaan isin jechuu barbaada faayyoodhaan immoo itti hundumti keessanuyyuu jajjabeessa faayyoon dhugaa dubbachuuf nama cimtuudha nama ofitti amanamummaa qabduudha nama of taatee dubbattuudha kanaafiyyuu faayyoo jaalalaa jajjabeessuun dagatinaa dhaqaa sabiskiraayib godhaa fi hamilee itti horaa isin jechuu barbaada namni yeroo
inni guddate qofa osoo hin ta'in immoo jalqabarraa illee kan wal guddisu numaadha sila ta'ee fi dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Iddoo kana ga'ee gaafa cufamu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Fayyoonis baay'ee gaddite baay'ee boosise jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dadhabbii hedduu qaba. Yuutuubiin namoota hin beeknee fi dadhabbii baay'ee waan qabutti fakkaachuu baachuu danda'a. Garuuyyuu dadhabbii humnaa olii qaba. Jalqabaa sabskraayibii guutanii sa'aatii guutuu irratti baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha. Daddafee seera yuutuubiitu namaaf hin guutu. Kanaafiyyuu bu'aa bahii hedduu qaba. Namoota hin beeknetti akka waan taphaa wayiitti fakkaachuu danda'a. Yuutuubii chaanaaliin tapha osoo hin ta'in immoo yuutuubiin baay'ee nama fayyada. Dhugaa dubbachuuf taananii mana gandaatti gubachuun jecha arrabaa jechoota garagaraa mana gandaa keessatti danda'uuni. Maallaqa argachuuf sila ta'ee fi har'aaf mana gola gandaa keessa yoo jiraatanii boruuf immoo chaanaala ofii yoo jabeeffatanii chaanaala ofii irratti viidiyoo mataa ofii hojjetanii mana gandaa keessa ta'anii namaaf hin mijatu. Haa ta'uyyuu galuu haga danda'amaa ta'een viidiyoo mataa ofii yoo irratti dalaganii laayivii illee ta'u yoo irratti seenanii borummoo gaafa biyyatti galan nama fayyadee kana yaada. Gaafa biyyatti galan of ta'anii viidiyoo mataa ofii waan nama barsiisu waan immoo si bohaarsuu danda'u wayii irratti hojjechuu danda'anii wantoota faayidaa qabu wayii jechuudha. Gaafa isaa irratti hojjetanii guddachuu danda'anii. Kanaafuu namas fayyadanii ofiifillee fayyadamaa ta'uun baay'ee gaariidha. Warroonni biyya keessa jirtan viidiyoo mataa keessanii akka irratti dalagdan dhaamsa mataa kootii asumaanan isiniif dabarsaa. Warroonni nagaammaan dhaggeeffatan guddaa galatooma laayik sheer gochuu hin dagatinaa walaa jajjabeessinuu isiniin jechuun barbaada. Warroonni mana kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan karaa maatii keenyatti dabalama. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaadhaan tura.